Yeroo dhukkisiiseeti naasoo bas achuma bakka hin jiraamiti. Dirri bareedaa dirra nagaa asirratti gadi dirra sirri nagaa. Yookaan ammoo qawsoonni nama banamne harkaan fuudhaa miti. Gisee namni harkaan fuudhan nan gammada. Rifeensi kiyya bakka gammachuun qabu. Taataaf godhami. Dhibba tokko maal eegaa jirtan taaptaaf godha. Kottu beeree yonkooni. Ililli sagal. Guys, abaaboo sagal namni garaagaraa. Ababaa sagal namni garaagaraa guys. Family abaaboo sagal wiinii kenna balleessa warri maakidha ababaa sagal sabri sila tagammaa giftan taane qoyyadha bar. Tagammaa giftan taane illee darbuun kenne. Moo likkuu sarta gizee dakkalee bilii afurtama galuudha. Ililli takka isin hafee faamilii. Rumaana numa jirta akkam. Oye lubbo. Uummanni mana hidharaa galabbaxamee maal ta'e akka waa arrabse jira. Guys, ijoollee mana kiyya barbaay'atanii illee barhooma miira ofii ibsatan malee waan arrabsanii miiruma ofii ibsatan. Hooma miira isaanii gizee achi waa arrabsatan akka bilookii keessa cuqqamanii. Itoophiyaa keessa nama caala Itoophiyaa keessa maal heddumaati harree heddumaata jaaneera. Akka addunyaatti tokko Itoophiyaan. Warri mana kiyyaa kun dhugaa rabbii hedduu isin dinqisiifadha bar. Warri mana kiyyaa ol ta'u. Harreedhaan sadarkaa tokkoffaa kan jiru Itoophiyaadha jedhan. Hedduu isin dinqisiifadha bar warri mana kiyyaa. Osoo waan rabsu baattanna dhibaa'u. Osoo waan rabsu baattanna dhibaa'u. Kagaraan dadhabulee na laalee kajechi kiyyatti tollee kajechi kiyyatti hammaatullee kajechi kiyyan taaneefillee kafoolli kiyyan taaneefillee foolo mana godheetuma dhuseetuma jala nan gubata baqa. Sarreedha warri waa arrabsu. Zim jedheetuma jala nan gubata. Garaagarummaa godhe. Walbaasee waa dubbannaan bilookii seena kaa akkaawuntii biroo ittiin na hordofu nan gatu. Warri waa arrabsuu fi harree kan garaagarummaa godhu isin miila lamaan deemu inni harrichi miila afur hin deemudha dhumatti kanumaatu adda isin godha warra nama arrabsu asila teessanii jechuun osoo nama waa'ee namaan beekin. Osoo maalummaa namaan beekin nama xuuxan gaafa namni isin tuqe immoo namarratti onni jettan. Yoo namni isin tuqe naarina nama oxoon nama xuuxanii jechuudha. Taam kuda. Maaf biyyaanis harreedha. Maatiin harree nuun jettee jechaa jiran. Deemaa dhiigaa maatiin harree nuun jettee jiraati. Taam kuda. Bye bye, masalama. Taaptaan goone sila. Bilookiin baay'isawee haadha faatee biratti haala ni beektanii miti. Harkarra na jira. Anu asii bilookiin nama fitee bara.
Bilookiini harka kan qooranii. Marti maal taatan garuu fayyaan qabdan. Ansilaa yoo tana bar nama ladda miliyeenaa jiru bar. Nama ladda miliyeenaa jiru. Alhamdulillah boolditii bilookii tun guutuu galata rabbii. Margorri kaampaanii tiktokii kuni. Qoy ati warra achi buloo gootee as dhufu jira maal jira? Warri kaampaaniin Ati achi buloo kun jira uummanni as dhufu jireetan. kaampaaniin tiktokii kuni waa hunda gabaabnoo asitti namni tokko waa barreessaa jiru hin jiru. Kaampaaniin tiktokii kun waa hunda dhibbisee fakkeenyaaf tiktokii irratti waan tokko goote isin hayyiman. Immoo maal badhise beektanii boolla bilookii tana badhise galata rabbi. Erga gaafa tiktokii kana bane nama 10 nama 5 nama 20 nama maal waggaa lama keessa jiraa miti ama waggaa lama kana keessa ittuman guura. Numan guurti boollitii tun jechuudha. Hooxaa mana irratti jira. Yuuzariin barattee dhufti hillim. Feek akkaawuntiin dhufti hillim. Fikiree akka duraaniiti miti mana irratti. Galata rabbii. Adatuma isin biloo kun nama coggaarraan kiyya nama argaa. Adatuma isin biloo kun. Adatuma biloo keessatti hillim isin kun coggaarraan kiyya nama argaa gaara yaa. Galata isaa. Galata rabbii kana. Nama tokko biloon nana cimaa coggaarraan kiyya na haara'u. Basadiif dhibba torba maal inni silaan jechuun maal inni guys wanni takka arguutu hin jiru bar wiiniin kenna badda odoo sina gootan 4,000 ni seenna jechuudha. Namni jirtan kun garaadhaan yeroo sadi yoo taphatan gootan 4,000 ni seenna. 4,000. Kuma ofii seenne yoo garaan taphatan gootan. Guys, top irra family follow godhaa hundi keessanuu. Amma gilaafila guys Hundi keessanuu follow tolcha.